Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan chaanala seeruutu bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isiniin jecha arrallee iimeela akkaataa itti iimeela paaswordii dagattan argachuu dandeettan takka immoo iimeela paaswordii isaa hin beekne sana akkaataa itti jijjiirattanii jechaadha. Karaa laafaadhaan iimeela paaswordii isaa hin beekne guutumaan guututti namoota hedduun arge. Kan sababbi email isaanii paaswordii wallaalaniif namoota YouTube isaanii jijjiiran hedduu argee jechuudha. Kanaaf barnoota kana qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Kanaafuu arra booda email keessan paaswordii wallaaltanillee email keessan kan YouTubeetis kan websaayitii garaagaraallee haa ta'u email keessan paaswordii isaa wallaaluudhaaf jecha akka email sana hin jijjiirre karaa laafaadhaan paaswordii email keessanii akkaataa itti argachuu dandeettan isinitti argisiisa. Ani seerutuubiidha. Jalqaba chaanaala kanatti dhufaa jirta taanaan mallattoo subscribe dha'uudhaan subscribe duratti notification asiif baatu san dha'uudhaan all kan jedhu irra kaayadhu. Akkasuma viidiyoon kun yoo kan sitti tolee si gammachiisu ta'e laayikii gochuu hin dagatin sin jedha. Yaada qabdu koomentii jalatti barreessi. Gara viidiyootti si dabarsaa na waliin turtii gaarii. Jalqaba irratti aappii Gmail jedhu kana keessa seenaa jechaadha. Bilbila nama kamiirraayyuu hin jira aappiin kuni. Aappii Gmail jedhu kana keessa seenna. Erga haala kanaan inni isinii fide karaa lamaan seenanii jechuudha. Takka tuqaa sadii kanaanii amma karaa laafaadhaan profaayilii emaila keessanii dhooytu jechaadha. Asirratti dirqama emailiin keessan jechuudha. Emailiin keessan dirqama fuuldura taa'uu qaba jechaadha. Emailiin amma kun hundi emailii kan kooti. Emailiiwwan kanneen keessaa tokkicha kanarraa paaswordii isaa hin beeku jechuudha. Dhugaa rabbi wallahi emailii kana paaswordii isaa hin beeku garuu jijjiiruuf hin deemaa jechuudha amma. Kanaafuu isinitti argisiisaa jechaadha. Google account kan jedhu kanarra dhooytanii keessa seentu jechaadha. Erga emaila kana fuuldura kaa'attanii booda. Achi nu dabarsaa jechuudha. Yeroo inni gara fuulduraatti achi nu dabarse as jidduudha mata duree hedduu arganna jechuudha. Kuno isa kana akkasuma mata dureewwan as keessa jiru kana keessa akkana deemne tokkoffaa irratti mee emailuma kana security jala seentu jechaadha. Security jala erga seentanii akkana olooftanii jechaadha. Kun emailli feekiidhaan isinitti argisiisuuf waan ta'eef baay'ee nan cinqu jechuudha. Emaila feekii waan ta'eef recovery illee itti hin guunne akkasumallee waan takka itti hin guunne jechaadha paaswordii malee. Kanaaf mee amma paaswordii kan jedhu kanarratti hin dha'a. Amma paaswordii emaila kanaa hin beeku jechuudhaan. Paaswordii emaila kanaa hin beeku. Mata duree security jedhu kana irratti dhawattanii sana booda akkana olooftanii erga olooftanii jettanii kinoo asirratti paaswordii kan jedhu isinii fida. Paaswordii kan jedhu kanarra dhooytu. Amma as nageessee jira jechuudha. Paaswordii hin beeku jechuudha emaila kana. Paaswordii isaa hin beeku waan ta'eef maal gootanii anis hin beeku isinillee paaswordii emaila keessanii kan wallaaltan jechuudha. Kana maal gootanam forget password kan jedhu kanarra dhooytu. Achi isin dabarsaa jechuudha. Ammas paaswordii isin gaafata. Amma paaswordii haaraa itti naqattu. Fakkeenya haala kanaan anis itti naqadhee jira isinis itti naqattu. Digiitii 8 ol ta'uu qaba jechuudha yookaan digiitii 8. Sana booda next gootanii haala kanaan irraa jijjiiradhu jedhee isinii fidaa jechaadha. Haala kanaan irraa jijjiiradhu jedhee isinii fidaa jechuudha. Ergasii maal gootanii paaswordii dagatuu hin qabne. Paaswordii yeroo makamuuyyuu hin daganne jechuudha. Paaswordii sana asii fi asirratti sanduuqa lamaan kanarratti gootattanii jechuudha. Paaswordii hin dagatamne tadagatuu hin taane akkasitti itti guuttanii jechuudha. Itti guutan isin argisiisa. Amma paaswordii jijjiiruuf hin deemaa jechuudha. Bar ta duraa hin beeku waan ta'eef forget jedhee irra taree forget jedhee irra dabreera.
ergasii paaswordii haarawaa achiin itti naqadhee naaf bane. San boodarra amma paaswordii sana irraa jijjiiruuf deema jechaadha waan hin beekneef. Tole ergasii maal gootanii isin kafeetanitti jijjiirattu jechaadha kaama paaswordii isin. Sanduuqa kanarratti barreessee jira jechuudha. Kanatti gad dabrama. Isinis akkanumatti na faana deemtan. Homa akka gubbaarratti barreessitan ka jalaattis barreessitanii jechuudha. Wal taruun qabu. Dijiitillee wal taruun qabu. Sanduuqa kanatti barreessitanii tokkotti barreessitanii tokko dhiisuulleen hin ta'u. Hunda wal bira itti barreessitu jechuudha. Ergasii asirra dho'itanii jechaadha. Change password kan jedhu kana. Amma jijjiiramee jira jechuudha kinoo haala kanaan. Jijjiiramee jira jechuudha. Asirratti illee akka paaswordiin jijjiiramte fideen naa baasaa jechuudha kinoo. Google account update jedhee asirratti naaf baasee jira jechuudha. Haala kanaan ergasillee maal gootanii get started kan jedhu kana irra dho'itu. Amma asirratti recover godhi jedha. Recover jechuun sanduuqa asirra jiru kana security kan jedhu kana sanduuqa kana akka namni tokko email kiyya argatu hin dandeenyeef password cimaa itti godhu jedha. Add number jedha. As jalatti add number jira. Asitti ammoo email jechuudha. Recover email jedha. Email lama kanaafi amma fakkeenya email irratti password jijjiire kanaafi kabiraa walitti hidhu jechaadha. Kuni ammoo nambara yookaan lakkoofsa kiyya itti guutii jedha. Kuni maali faayidaan isaa? Sanduuqa amma magariisa sanduuqa booraas taa'u kana biica deebisaa jechaadha. Email kiyya eenyumtuuyyuu akka dhufanii namni tokko seenuu hin dandeenyetti email kan koo naaf jabeessaa jechuudha. Kanaaf maal godha? Lakkoofsa bilbilaa kiyya itti guuttadha. Asirratti jechuudha. Add kan jedhu kana irra dho'itan. Ergasii add kan jedhurra erga dho'itanii haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Asirra dho'itanii biyya jirtan sana filattanii jechuudha. Ani Suudii jira waan ta'eef Suudii naaf baasee jechuudha. Isinillee as keessaa kinoo bakka alaabaa dha'uudhaan as keessaa alaabaa biyya jirtanii filattu jechaadha. Biyya jirtan sana ani Saawudii jira waan ta'eef Saawudii irratti deeffadha. Ergasii lakkoofsa kan koo itti guutaa jechaadha. Asirratti lakkoofsa kiyya itti guutaa. Haala kanaan lakkoofsa keessan erga itti guuttattanii jettanii next kan jedhu kana irra dho'itan. Sana booda okay jettaniini. Koodii email koodii lakkoofsa keessan irratti isiniif ergaa jechuudha. Amma koodii naaf ergutti jira. Koodii sanan itti naqadhaa jechuudha. Yeroo inni koodii naaf erge koodii naaf ergee jira. Koodii naaf ergee jira jechaadha. Koodii erga itti guuttattanii geeffattanii next kan jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Erga gara fuula duraa deemtanii kinoo haala kanaan dan godhii siin jedha. Asirratti dan gootanii hayyama kennituuf. Amma sanduuqni reefuun tana boora ture suni magariisa ta'ee raayitii jidduutti naa kennee jira jechuudha. Kana booda email kan koo kana abbaan fedhee arguu hin danda'u jechuudha. Kinoo as jala hundatti raayitii itti naaf guuree jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan emailii keessan ka paaswordii dagattanillee jijjiirattanii haaluma kanaan ammallee emaila keessan jabeeffattuu isiniin jedhaani seeruu tuubiidha. Jalqabaa chaanaala kanatti yoo dhuftan subscribe godha. Waan haga ammaatti na daawwattaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagayaan tura.